Akkam jirtan hordoftoota keenya egaa akkuma kanaan dura har'as mata duree tokko qabannee isin dhiyaannee jirra. Egaa kanaan dura mata duree garaagaraa irratti karaa YouTube keenyaa fi akkasumas karaa toora Facebookitiin isin dabarsaa turreerra. Har'as mata duree tokko isin qabannee dhufnee jirra. Mata dureen keenyaarraa namoonni yeroo dheeraadhaaf fincaan qabatanii turan rakkoolee akkamitti ragaa kan jedhudha jechuudha. Namoonni sababoota garaagaraatiif fincaan qabatanii turuu danda'a. Deemsarra yoo jiran akkasumas immoo iddoo hojiitis yoo jiraatan ta'e akkasumas mana keessummaa nama biraa deemanii fincaan yeroo dheeraadhaaf qabatanii turuu danda'a. Egaa namoonni kun yeroo dheeraadhaaf fincaan qabatanii kan turan ta'e rakkoo akkamitti ragaa miidhaan isaan irra gahu maalidha kan jedhu ni ilaalla. Miidhaan namoota yeroo dheeraadhaaf fincaan qabatanii kan turan ragaan miidhaan kunniin bakka shanitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa dhukkubbii fi miirri hin taane itti dhagahamuu danda'a. Egaa akkuma beekamu yoo fincaan nama qabe yeroo dheeraadhaaf kan namarra kan turu yoo ta'e miirri hin taane dhukkubbiin hin taane nutti dhagahamuu danda'a. Sababa kanaanis dalagaas ta'e wantoota dubbiin nama wajjin kunuus irrattis xiyyeeffannaa dhabuudhaan akkasuma dalagaa keenya irrattis dalagaa qulqullina hin qabne dalaguu dandeenya jechuudha. Dhukkubbii fi miirri hin taane namatti dhagahamuudha rakkoon inni tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo namoonni yeroo dheeraadhaaf fincaanoo kan qabatanii kan turan ta'e infekshinii ujummoo fincaanii irra deddeebi'ee nama kanneen itti baay'achuu danda'a. Keessattuu namoonni yeroo dheeraadhaan fincaan isaanii qabatanii kan yeroo dheeraadhaaf kan turan ta'e baakteeriyoonni afuuffee fincaan keessa jiran baakteeriyaan kun oloruudhaan akka baay'achuudhaan infekshinii ujummoo fincaanii namoota kanarratti akka isaan qabu taasisuu danda'a. Inni sadaffaan inni sadaffaan rakkoo fincaan qabachuu dadhabuu namoota kanneen saaxiluu danda'a. Egaa akkuma beekamu fincaan yeroo kuufamu fincaan akka gara alaatti ba'u akka gara alaatti hin baane yeroo dhadhaaf akka kuufamu kan godhu maashaa jira. Maashaan balbala ulaa afuuffee fincaan irra gontooffachuudhaan fincaan akka alaatti to'annaa keenyaan ala akka gara alaatti hin baane kan taasisudha. Egaa maashaan kun maashaan fincaan to'atu kun yeroo dheeraadhaaf gontooffatee fincaan yeroo dheeraadhaaf qabannee kan turru ta'e yeroo baay'ee miidhaa maashaa kanarra ga'urra meeshaa fincaan to'atu kanarra miidhaa ga'uun fincaan yeroon booda to'achuu dadhabuu dandeenya jechuudha. Namoonni kun fincaan miidhaa qaama kanarra ga'uudhaan fincaan to'achuu dadhabuudhaan fincaan ofuma isaatiin gara alaatti ba'uu danda'a. Inni sadaffaan isa kana. Inni arfaffaan fincaan qabachuu dadhabu. Egaa akkuma beekamu malli fincaan afuuffee fincaan keessa turu afuuffee fincaanii yeroo kuufamu diriiruudhaan fincaan yeroodhaaf akka afuuffee keessa turu ta'a jechuudha. Diriiruudhaan gizee fincoofnu immoo afuuffeen maashaan afuuffee fincaanii kun jiru kottooffachuudhaan fincaan gara alaatti ba'a jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf fincaan yoo kan qabannu ta'e maashaan afuuffee fincaanii kun diriiruudhaan gar malee diriiruudhaan akka malee diriiraa jechuudha. Yeroo kana olitti kottoofachuu dadhabaa jechuudha. Miidhaa isarra ga'uuf jechuudha gar malee diriiruudhaan jechuudha. Kanaan booda yeroo immoo fincaa'uu barbaannutti maashaan sun kottoofachuu dadhabaa jechuudha. Miidhaa yeroo fincaan yeroo dheeraadhaaf qabannee kan turu ta'e jechuudha. Inni biraa inni shanaffaan jechuudha. Kalee fi akkasumas immoo cirracha kalee namatti fiduu danda'a. Fincaan yeroo dheeraadhaaf kan kuufannu yoo ta'e fincaan afuuffee fincaanitti kuufame sun achi afuuffee fincaanii keessas darbee gara oliitti deebi'uudhaan miidhaa qaamolee akkasiin hin jennee akka kaleef miidhuu nu danda'a jechuudha. Kanaaf fincaan haalan taaneen yoo ka fincaan nutti dhufu ta'e yeroodhaan iddoo argametti fincaa'uu qabna. Haalli dammoo keessattuu warri konkolaachisaa yeroodhaaf yoo fincaan konkolaachisaa jiraatan ta'e yoo fincaan kan sin qabu ta'e konkolaataa san yeroo dhadhaaftanii mana fincaanii deemuu qabdu jechuudha. Akkasumas immoo warroonni biiroo garaagaraa keessa hojjetan fincaan yeroo dheeraadhaaf qabattanii bartee godhachuun qabdanii yeroo akkuma isinitti dhufeen fincaan san yeroodhaan fincaadhaan rakkoolee amma isin hin jenne kana dhabamsiisuu dandeessu jechuudha. Keessattuu wanti isin beekuu qabdan yeroodhaaf dalagaa nu daladdu san yookiin dalagaa irra jiru saniif jecha fincaan fincaa'uu dadhabuu dandeenya. Nutti tolu jechuudha yeroo dalagaa san dhiifne. Haa ta'uti malee dalagaa sanillee fincaan yeroo dheeraaf kan qaban miilaa fi dhukkubbiin waan nurra jiruuf dalagaa sanillee akka sirnaan hin dalanne gochuu waan danda'uuf kana beektanii fincaan yeroodhaan fincaa'uu akka qabdan isinitti himna. Waan hordoftaniif galatoomaa. Aan Dr. Haaromsaa Zaruunin jedha. Sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa nuu ta'a isiniin jenna. Ulfaadhaa.